Hashamaa harka fuune daawwattootaaf hordoftoota feesbuukii kurraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarra sinaa ga'ochaa har'a yaada yeroo ammaa waa'ee Girmaa ammas dabalata qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo tokko nan waraabadheen ture ammas viidiyoo sana waraabne kun kanuma yaada walii galaa irratti waraabeedha. Viidiyoo kana kan akka waraabu na godhee wantoota garaagaraan argaa jira. Waan yaada nama adda addaan argaa jira. Yaada nama sadii jechuudha. Yaada nama bifa sadiin argaa jira. Bifi sadii kun maali yoo jettani tokko warra haluu ba'uuf abaa'oo jibbiinsa qabuu fi dhaaba tokkummaa jibbuu fi tokkummaa Oromoo jibban kanumaan dura keessa jiru kana keessa walitti qabuudhaan quuqqaa dhimma isaanii of keessaa baasuuf barreeffama garaagaraa gadhiisanii. Lammaffaa warra saba isaatiif quuqamee maaliif kun ta'a? Maaliif nurratti kun uumamatu akka ittiin jiru rakkoo keenyatu beekodhee Oromummaadhaaf warra barreessantu jira. Sadaffaa dhaabumti abaa'oo ofirraa ittisuu malee yaada uummataaf ibsaa hin jiru wantoota inni baasu irratti. Waan sadii kanarratti haasa'uun barbaada. Egaa jalqaba warra haluu ba'uuf jedhu irratti ni eegala. Warri haluu ba'u kun jechuun yookiin warri qiimii yookiin qiim baqqal warra jedhan sana warri aarii olirraa dhaaba kanarraa qaban jibbiinsarraa qaban gandummaan keessa jirtu hin jiru jechuu hin dandeenyu. Warri keessa jirtu barreeffama gadhee barreessaa jiran isaan irratti hin jalqaba. Dhaabni abaa'oo dhaabni jedhee abaa'oo arrabsuudhaaf dhaabame jira ture. Hin arrabsaa abaa'oon kanaa abaa'oo warra akkasiiti abaa'oo warra akkasiiti warra jedhu jira Oromooma keessa. Har'a garuu Oromoon dhaaba abaa'oo arrabse jedhee wal qooduutu hin ta'in fuulduratti deemna ammaan booddee dhaaba kamiiniyyuu deggirree tarkaanfii tokko fuulduratti ejjennee jijjiirama uumna jechuudhaan qooddaa sana balleessee uummanni keenya isa abaa'oo arrabsaa tures isa maalis walitti qabee simatee jaalalaan jira. Garuu sun isin keessaa hin dhabamne barreeffama hin tataane gadhiisaa jirtu jechuudha. Sun immoo furmaata ta'amoo hin ta'u isa jedhutti har'a yoo Oromoo gargar babaastee carraa argattee bakka sana geesse hin geenye yunuyyuu ganaadha. Gaafa negatiif saayidii qabattee barreessitu bor negatiif saayidiin akkasirratti barreeffamu atillee hin dagatin. Walitti qabaa yoo adeemte nama ijaarame wajjin yoo deemte nama jaalalaa wajjin yoo deemte eessallee geessa. Yoo garuu sun akkasii akkas godhe isa kana godhe gaafa dudduubaan tokko rukuttee ofii bakka qabachuuf jettu ofiillee dudduuba keetiin akka rukutamuuf deemtu beeki. Kanaaf warri negatiifii barreessitan humna ijoollee qeerroo biyya keessaatti humna uummata Oromoo hundaatiif haamilee ta'amoo hin ta'u jechaa xiinxalaa utuu gootanii dhimma dhuunfaa keessaniif yeroo isinitti dhaga'ame qofaa yeroo aartan qofaa namicha sana bichaa fuuldura keessanii imaajineshiniin keessan yookiin namicha sana Daawud Ibsaa jibbiti yoo ta'e Daawud Ibsaa fuuldura keessanii barreeffama sanan barreessina. Dhiiga ijoollee dhangala'ee ijoollee garmalee karaatti kuftee ijoollee karaatti dhangalaatee karaatti hafaa jirtu namoota olii gadi ta'aa jiru mana hidhaatti namaa jiranii bishaaniin dhumaa jiranii isaaniin of fuuldura kaa barreeffama barreessa. Dhaabni abaa'oo nama tokko kun dhaabni abaa'oo dhaaba tokko garuu uummata miliyeenii meeqa dudduubaan jiru miidhuuf akka deemaa jirtan isinillee of beekaa waan haasoftan isiniin jedha. Warra dhimma dhuunfaa isaaniitiif jedhee barreessaa yeroo jechuudha. Kan immoo ammas uummanni Oromoo warri quuqqama lammii qaban dhugaa irratti ejjetanii barreessan jiru. Maaliif akkas ta'a? Maaliif nuun akka ittiin inni akkamittiin akkas ta'a jettanii qulqullummaa warri dhugummaa Oromoo find out dhugaa jiru argachuudhaaf barreessaa jirtan ni jirtu. Sunis immoo warri akka jettanii barreessan maaliif qofaa question markii qofaa utuu hin ta'in sababii wanti kun dhokateef Girmaan shakkameera. Shakkamaa akka ta'e yeroo dheeraan dura beekameera. Garuu sababiin waa'een Girmaan kun cover ta'aa jiruuf maaliif isa jedhullee bal'isnee otoo yaannee gaariidha. Akka dhimma kiyyaatti akka nu hubadhutti Girmaan dhaabni abaa'oo saatilee uummataaf kennuu dhabuusaa fakkeenyaaf Girmaan qeerroo biyya keessaa waliigala baaf eessa kontirool godhee waliigala beekee jira. Iimeelii mana isaanii adreesii isaanii eessa akka jiraatan ijoollee isaa akka ta'an baree jira jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf ture wanti kun jechuudha. Nama waan Oromoo beeku kana yookaan isa saatilla isa bal akka jenna isa akka goonee laanna jedhu namoota meeqa dudduubaan sooreyyan keenya beektonni keenya Oromoo meeqatu immoo Girmaa dudduuba jira isa jedhu
yaadanii ta'uu danda'a jedhuun hubadhe. Wanti isaan saaxilanii ilaanneef wanti kun yeroo girmaan kennamu girmaan nama nyaatu nama dhugu silayyuu horiidhaaf jedhanu jijjiiree amma immoo riirraayimti sunuu keessaa badee uummata kana guuree akka jirutti waan ammas ta'ama jira garuu tootaalii baay'ee sagadhee ta'a. Yoo danda'ame warri maallaqa itti argitanii girmaan shakkame qabatamaadha. Dameenti kaa yoo shakkame maal akka ta'uu qabu tarkaanfii akkamii akka irratti fudhatamuu qabu isinuu beektu. Maallaqa kan isa bitee maallaqa fuudhanii itti erganii lafa akkasitti na eeggachuun raawwii mataa keessanii raawwachuun dirqama isinitti ta'a. Warri shakkitanii akkas ta'e maal ta'e jechuu dhiifne raawwii tarkaanfii kara dandeessaniin raawwachuu utuu danda'amu uummataaf negatiivii yeroo hin taane abaluu akka godhe dhaabata akka godhenne basaasaaf dhaaba walitti finnee wal cina kaa'uun nurra hin jiru. Basaasaan waan biraadha, dhaabni waan biraadha. Kanaafiyyuu bal'isnee utuu yaadne hin jedha warroota uummata Oromummaa quuqama lammii qabuu fi dhaamsi hin qabu gara lachuutti yoo yaadne girmaa yoo saaxilame maal ta'a yoo saaxilame immoo uummata keenya rakkoo akkamii bira gaasa jedhu isas utuu bal'ifne yaadne kun kana natti fakkaata warra quuqama lammii qabu kun lammaffaadha. Sadaffaa immoo warra ABO warra Daawud Ibsaa nuti jibbitan nu jibbanii dhaamna akkas ta'e maal ta'e jettanii barreeffama baasurra maaltu isin barbaachisa sababa isaa ga'a waan gootaniif siyaasa mataa keessanii isintu beeka dhugaa jiru baastanii girmaan shakkameera sirriidha dogongora akkasii ture kun immoo wanti nuun akka goonee fi jirru rakkoo akkasiif kana ta'e jettanii ani isin gorsa miti isinuutti beektu haala kanaan uummatatti ibsuutu dirqama isinirra jira malee uummata yeroo ammaa obbarate uummata yeroo ammaa ofii isaatiin hoggana malee ofii isaatiin of hogganee ka'ee gabrummaa ifatee fincila gabrummaa kana jala diddaa gabrummaa kana jala ba'uuf tattaafataa jiru yeroo ammaatti qadaannee go'omsinee cina darbina jettanii yoo yaaddan kun isiniif iyyuu adeemsa gaarii hin ta'u isinirraa kan eegamu ammallee borillee ibsa ga'a rakkoo girmaa rakkoon nu uumame maaliif akka dhiistan maaliif akka yeroodhaan gabaasa gochuu diddan utuu namoonni garaagaraa yaada isinii kennuu callisuun keessan maaliif sababa isaa wajjin uummataaf yoo ibsitan irra furmaata ta'a jedhee yaada ABO'n dhaabni ABO'dhaan hogganamu kan koo sadan isaanii kana natti fakkaata. Kana ala dubbiin kun gana lafa keenya durii isee gandaa isee bishaanii isee magaalaatti nu shiruuf deemte jechuudha. Jecha fidaa ani waan jedha innis waan jedha dubbiin keenya lafa duriitti naannee deebi'a tokkummaa dheengadda dhageenyee gammanne hoomorkii hammana baay'atu kana gadi nuu yaase nutti fiduuf deema wayyaaneen sagantaan see kana nuun immoo iseedhaaf karaa banaa jirra faca'umsa keenya tokkummaa keenyarra hammam akka diinummaa qaban ni beektu sanaaf karaa banuurra yeroo gabaabaa keessatti ibsa ga'a ABO'rra eeggachuu qabna. Akka nuu laattanis abdii isinii goona Daawud Ibsaa akka ibsa ga'a nuuf kennu abdii guddaarraa qabna kabajaan isin gaafanna dhimmi kun Daawud Ibsaa bira utuu sheer gootanii biraan akkanaa geessan isin gaafadha inni dhumaa faayinaal tokkummaa dheengadda Daawud Ibsaatiin kan hogganamu Leencoo Lataatiin kan hogganamu Kamal Galchuutiin kan hogganamu kan Qaasim Abbanagaatiin hogganamu arfan keessan tokko taatan jedhee bakka bu'oonni keessa walitti dhufanii haasa'an ammas isin irraa miidiyaa irratti OMN irratti isin arfan keessan waan irratti walii galtan akkaataatti walii galtan isa diteelii keessanii sacha akkaataa dhuunfaa keessan ta'e walii galleessa jedhu uummanni ammallee isin irraa dhaga'uu barbaada wal biratti isin arguu barbaada bakka bu'oota warra biyya Awurooppaa keessa jijjiru qofaa walii galle jedhanii haasa'an utoo hin ta'in ammallee waan ga'a qabatamaa jaroota kanarraa dhaga'uuf uummanni hedduun quuqamaa jira dhaga'uu barbaadaa jira kabajaan kan isin gaafadhu isa dhumaa kana galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif yoon dogongore na of kalchaa kun waan hubannoo korraa malee sammuu isa kan keetiimni isa kan saaniimni isa sana kun kan yaadaa jiru sammuu kootti immoo yaaduuf jettanii hin dhiphatinaa isinis waan sammuu keessanitti yaaddan deebiinaa kennuu dandeessu. Galatoomaa horaa bulaa injifannoon kan uummata Oromooti eenyuyyuu gonkumaa gargar nuun baaftu nuun qooddu ni bilisoomna injifannoon kan qeerrooti basaastuun hin ajjeefamti sabboonaa meeqa jira kan biraa bakka buufannee qabsoo keenyatti fufuu dandeenya
warri gargar nu qooduudhaaf dhimma dhuunfaa keessaniif balaa jettan hunuma lafattaftuu utuurraa fooyyeffattanii gaariidhaan isiniin jedha galatoomaa nagaatti naa tura.